Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Mirgoota uummanni qabsoo isaatiin gonfate maqaa marii biyyaalessaa jedhuun sarbuun yaaluun balaa guddaa baatee deema jechuun ABO'n akeekkachiise. Maqaa marii biyyaalessaa jedhuun garee ofii isaa hundeeffateen mirgoota uummattoonni Itoophiyaa qabsootiin gonfatan sarbuuf yaalaa jira jechuun adda bilisummaa uummata Oromoo mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa baaseera. ABO'n ijoo dubbii isaatiin har'a akka jedhetti filannoo akka qabeessaa fi dimokiraatawaa hin taaniin aangoo mootummaa humnaan qabatee ka jiru paartiin badhaadhinaa marii biyyaalessaa tolfatee dahoo godhatee mirga sabootaa, sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa sarbuuf deema jechuun balaaleffateera. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu afaaniin akka waadaa galaa bahe osoo hin taane kan inni buuse rakkoo gama hundaa biyya kana keessa ture daran hammeessee golee hedduu keessatti lola babal'isee dirree siyaasaa daranuu dhiphisuun hacuuccaa siyaasaa kan durii caalaa hammeesseera. Akkuma sirnoota isaan dura turanitti sirni PPs gaaffii siyaasa Oromoo dabalatee kan sabaaf sablammootii Itoophiyaa qaban itti duulee ukkaamsaa olola irratti oofsisaa maqaballeessaa jira. Kun immoo golee hedduu keessatti lola kaasee nagaaf tasgabbii dhorke malee mootummaa badhaadhinaaf waan buuse hin jiru jedhe adda bilisummaa Oromoo ibsasaa kanaan. Badhaadhinni akka maqaasaa osoo hin taane gochaan kan of ibsaa jiru hacuuccaa fi gara jabeenyaan sirnoota darban caalaa yakka uummattoota irratti raawwataa agoobara fakkeessii Komishinii Marii Biyyaalessaa jedhuun qaama tokko ofuma isaa tolfatee garee deeggartoota isaa garii immoo dhiibbaadhaan walitti qabee marii biyyaalessaa fakkeessuuf walgahii adda addaa gochaa jira. Gaaffilee siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa akkasumas godaannisa seenaa biyyattii keessa turan hundaaf fala waaraa ta'ee nagaa fi tasgabbii misooma waloo fiduudhaaf marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu barbaachisaa ta'uu isaatti nan amanaa jedha adda bilisummaa Oromoo. Isa milkeessuudhaafis waan narraa eegamu hunda ba'uuf qophiidha jedheera ibsa kanaan. Garuu maqaa marii biyyaalessaa jedhuun waan mootummaan paartii badhaadhinaa gochaa jiru kan fakkeessaa umrii aangoo isaa ittiin dheereffachuuf waan taasisaa jirudha malee rakkoo tureef jiru hundeerraa furuuf fala kan ta'u miti. Marii jedhamu sanarraa qooda fudhachuuf fedhii dhabuurraa osoo hin taane qaama marii kana gaggeessuu akkaataa inni itti filate akkaataa inni itti gaggeessuuf saganteeffate jalqabumarraa sirrii waan hin taaneef addi bilisummaa Oromoo irratti qooda fudhachuu akka hin barbaanne ejjennoo kiyya beeksiseera jedheera. Yeroo ammaa kana mootummaan PP caalaattu karaa Komishinii Marii Biyyaalessaa yayyabatee kanaan mirga sabootaa haqu mirgoota uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni kaan wareegama olaanaa fi qabsoo isaatiin argatan sharafuuf ifatti ajandaa dhiyeeffatee hojjetaa jira jedheera adda bilisummaa Oromoo. Itti dabaleessi olaantummaa seeraatiif dantaa kan hin qabne mootummaan gartuu PP walgahii marii biyyaalessaa caamsaa 29 bara 2025 qabee magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti deemsa heera biyyattiin ammattiin bultu faallessuudhaan akka mootummaatti ajandaalee mirga uummattootaa hundeen faallessanii fi haqan dhiyeessee jira. Kunis faallaa heeraa kan ta'e keeyyanni 39 kan mirga hiree murteeffannaa akka haqamu bulchiinsi mootummaa naannolee sabummaan jiru haqamee naannoleen teessuma lafaan akka utubamanii fi yaada murtii isaa dhiyeessee jira. Heerri biyyattii akkatti ragga'ee qaba. Raggaafamuu heera kana keessaa hanqina fedhes qabaatu sagalee sabaa fi sablammootaatu jira. Mootummaan PP garuu heera kana jijjiiruuf faallaa heeraa deemaa jira. Heericha jijjiiruuf seeraan aangoo osoo hin qabaatiin bulchiinsa naannolee diiguuf karoora leellistoota sirna nafxanyaa hojiirra oolchaa jira. Mirga hiree murteeffannaa uummataa heeraan jiru kaasuun arcaatota bittoota Itoophiyaa fi kanneen keeyyata 39 irraa mormii qaban gammachiisuuf ijibbaata gochaa jira jechuun waan maqaa mariitiin deemamaa jiru balaa guddaa qaba jedhee cimsee balaaleffateera. Waan kana ta'eef jedhe adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo eessayyuu jiraatu tarkaanfii balaa guddaa hordofsiisuu danda'u kan mootummaan PP mirgoota inni qabsoo isaatiin argate kana sharafuuf itti deemaa jiru hubannaa dammaqinsaa fi xiyyeeffannoon hordofuudhaan akka falmatu jabeessee hubachiisa jechuun ibsa ejjennoo isaan goolabeera. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa bara dhuftu gaggeessuuf haalduree barbaachisoo xumureera jedhe boordichi.
Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo marsaa torbaffaa bara dhuftu gaggeessuuf hojiileen dursanii hojjetamuu malan jedhe xumuraa jiraachuu har'a ibsa sabaa himaaleef kenneera. Ibsichi kan kenname magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitittidha. Ibsa sabaa himaaleef kan kennan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa adde Meelaat Warqa Haayiluu yoo ta'an ibsa isaaniin hojiileen qophii duraa hojjetaman kan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo gaggeessuuf karoorsuunidha jedhan. Boordichi qorannoo filannoo marsaa torbaffaa ilaalchisuun gaggeesseen karoora tarsiimawaa waggoota 5 qopheessuun akkasumas muuxannoowwan galtee ta'an argamuu fi dhimmoota fooyya'uu qaban irrattis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii taasisaa turuu himeera. Filannoo marsaa torbaffaa boordichi gaggeessuuf yaadee wixinee labsii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaateen adeemsi filannoo tuttuqaarraa bilisaa yookaan teeknooloojiidhaan bifa dijitaalawaa ta'een akka gaggeeffamuuf karoorri qabameera jedhan adde Meelaat Warqa. Boordichi haga ammaatti hojiin buufataalee filannoo haalaan adda baasuu fi to'achuu dandeessisuu hojjetamaa jiraachuuf akkasumas naannolee garaagaraatti hojii buufata filannoo 12,000 ol adda baasee qopheessuus ibseera. Wayita filannoon gaggeeffamuuf jedhu qaamoleen sana raawwatan karaa onlaayiniitiin qoramanii gara hojiitti akka bobba'anis boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa ibseera. Itoophiyaatti namni jalqaba dhibee maaree jaldeessaan du'e galmaa'e. Namoonni dhibichaan qabaman 6 gahaniiru jedha ministeerichi. Itoophiyaatti namoota dhibee maaree jaldeessaan qabaman keessaa namni jalqabaa lubbuun isaa darbe tokko mirkanaa'u ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Namoonni dhibee sanaan qabaman 6 gahaniiru. Akka gabaasa ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa baasan jedhanitti Itoophiyaa keessa haga ammaatti namoonni 6 dhibichaan qabamuu isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u isaan keessaa 5 yeroo ammaa yaalarra jiru. Namni haaraa dhibee sanaan qabames ta'e kan damdamate kan hin jirre yoo ta'u namni haala yaaddessaarra jiru jiraachuunis hin dhagaamne. Akka ministeerri fayyaa ibsutti haga ammaatti namoota dhibeen kun irra jiraachuun shakkaman 15f qorannoon laaboraatoorii gaggeeffameera. Caamsaa 25 bara 2025 Oromiyaa magaalaa Mooyyaaleetti namni jalqaba dhibee maaree jaldeessaan qabame argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Dhibee sanaan jalqaba irratti kan argamame daa'ima xiqqaa kan guyyaa 27 ta'uudha kan dhaga'ame. Himanni obbo Taayyee Danda'aarraa bilisa jedhamee ture deebi'ee falmiin akka irratti gaggeeffamu manni murtii ajaje. Waggaa tokko dura aangoo deetaa ministeera nagaarraa kaafamanii to'annoo jala kan oolanii fi ergasii himata 3 irratti banamee keessaa 2 bilisa jedhamuun himata tokkicha mana hidhaatiin ala bahanii hordofaa akka turan obbo Taayyee Danda'aa himata 2 irraa bilisa jedhaman deebii akka itti fufu manni murtii ajaje. Himanni 2 obbo Taayyeen irraa bilisa jedhamanii turan diina waliin waloomuu fi ergaawwan sochii qaamolee farreen nageenyaa abaa'oo shanee fi faannoo deeggaran karaa feesbuukii isaanii qoodaniiru jedhan yoo ta'an manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa adoolessa gaafa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti himatawwan kanneen irraa bilisa isaan jedhee ture. Gama kanaatiin abbaan alangaa waliigala federaalaa obbo Taayyee Danda'aan himatawwan kanneen irraa bilisa ta'uu hin qaban jechuun ol iyyannoo ergatti gaafatee booda dhimmi isaanii mana murtii waliigala federaalaatti ilaalamaa tureera. Manni murtichaas dhimma himata lamaanii kanarratti jala murtii kennuuf beellamaa irratti qabateen oliyyannoon abbaa alangaa waliigala federaalaa fudhatama argachuun himata 2 bilisa jedhaman akka ofirraa ittisan ajajeera. Kanaafis jecha himanni 2 ammaa dura bilisa ittiin jedhaman galmeen gara mana murtii olaanaa federaalaatti deebi'ee falmiin kan itti fufu ta'uu abukaattoon isaanii himaniiru ka jedhe BBC Afaan Oromoodha. Mirgi wabii kan eegamee fi himatawwan 3 keessaa 2 bilisa jedhamee waan ta'eef mirgi wabii amma dura isaaniif eegame itti fufamoo ni kaafama ka jedhu beellamatti aanu irratti kan beekamu ta'uudha kan dhaga'ame. Ijiptiin bishaan laga Mormor abdachuun magaalaa haaraa guddaa tokko gammoojjii keessatti ijaaruuf akka jirtu beeksifteetti.
Masriin magaalaa haaraa guddaa tokkoo fi lafa qonnaa hektaara kitila 2 fi qabxii 2.8 bal'atu jallisiitti misoomsuuf karoora qabatteetti. Muummichi ministeeraa biyyattii Mustafaa Maadbulii dilbata kaleessaa karoora mootummaa isaanii wayita beeksisan akka jedhanitti magaalaan ammayyaawaa tokko Kaayiroorraa fageenya kiiloomeetira 42 irratti gammoojjii keessatti ijaaramuuf jira. Kallattii dhiyaatiin naannoo magaalaa Gizaanitti ijaaramuuf ka jiru magaalaa haaraan suni maqaa Jiriyaan jedhamu moggaafameera. Magaalichi guyyaa guyyaatti bishaan kuubii meetira kitila 10 isa barbaachisa. Maddi bishaanii kan qonnaa fi magaalaa ammayyaawaa sanaaf yaadame jallisii laga Mormor yookaan Biluu Naayil irraa argamudha. Magaalaan haaraa sana baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 58 ijaaramuuf baajanni qabameera. Yoo magaalichii fi qonni yaadame xumurame aga bishaanii biyyattii barbaaddu kan amma laga Mormor irraa fayyadamaa jirtu 7% akka dabalu akka ta'e Rooyitarsii fi Biizines Insaayidariin gabaasaniiru. Ijiptiin hidha haaromsa Itoophiyaa ijaaramaa jiru aga bishaan ani argadhu hir'isee balaaf na saaxila jecha akka baatan dagatamu. Amma immoo addunyaadhuma abdattee magaalaa guddaa tokkoo fi qonna guddaa tokko gammoojjii keessatti na barbaachisa jettee ijaaruuf kaateetti. Erga barri 2025 seenee Ameerikaan Somaaliyaa keessatti namoota 174 ajjeesteetti jedhame. Waraanni Ameerikaa Jibuutii keessa maadheeffatee jiru bara kana Majjii Dabreerraa Gacaamsaatti namoota 174 Somaaliyaa keessatti ajjeeseera. Qorannoon dhaabbata biyyattii Washington DC maadheeffatee kan New York American Foundation jedhamu baase namoonni kunneen kan ajjeefaman xiyyaaraanidha jedheera. Xiyyaaronni Ameerikaa 34 deebi'anii nama 174 akka ajjeesan malee fayyaaleeyyii fi loltoota meeqa akka ta'an addaan hin baafamne. Doonaald Tiraamp marsaa jalqabaa masaraa keessa yeroo turanitti akkasuma nama 219dha kan isaan Somaaliyaa keessatti ajjeesisiisanii ture. Wayita sana namoota nagaa 6 haga 13 gaan du'aniiru jedhameera. Muummichi ministeeraa Sudaan kaleessa kaabinee biyyattii diiganiiru. Dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Sudaan ta'uun ajajaa waraanaa mataa kaabinee bulchiinsa yeroo Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin kan muudaman Kaamil Idris dilbata kaleessaa kaabinee isaan muude bittinsaniiru. Ministeerichi tarkaanfii sana ka fudhatan sanbata dheengaddaa waadaa seenanii bulaniitudha. Yeroo jalqabaaf haasaa uummata biyyattiif godhaniin haga mootummaan sirnawaa gad dhaabbatutti barreessaa waliigalaa fi itti aantota isaanii waajjiroota mootummaaf akka muudan ibsaniiru. Isaan sanatu hojii mootummaa raawwachiisa akka burqaan oduu Sudaan Suunaan jedhetti. Kaayyoon mootummaa isaanii hidhattoota humna dafee qaqqabaa balleessuudha ka jedhan muummichi ministeeraa Kaamil Idris biyyoonni jara gargaartan harka keessan dhimma biyya keenya keessaa baafadhaa jechuun gaafataniiru. Dimshaashumaan malee maqaa warra akkas ittiin jedhanii hin eerre. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.